ati yuunitii tana jala barattu tokkoffaa definitionii isa kanaati. Defining healthy, safety, welfare and hazard jechoota kana hiikkaasaa. Element of work environment elementii bakka dalagaa. Classification OHS dha tajaajila farmaasii keessatti. Financial and social implication dhiibbaalee unsafe workplace fiddu. Maallaqaanis ta'e dinagdee fi hawaasummaa irratti dhiibbaa isin fiddu. Method of identifying OHS akkaataatti OHS itti baasan. Amma gaa definitioniin isaa health jechuun maali? Akka WHO hiiketti health as a state of complete physical, mental and social well-being, not merely absence of disease or infirmity. Guutuutti physically yookaan jaan qaamaan, mentally sammuudhaan, socially hawaasummaadhaan namni kun fayyaa qabaachuudha. Not merely absence of disease or infirmity. Dhukkubni jiraachuu dhabuu qofaa miti. Takka immoo miidhaan jiraachuu qofaa miti. Dhabamuu qofaa miti. Qaamaanis sammuudhaanis hawaasummaadhaanis yoo guutuu ta'e qofa health jedhama. Yoo hawaasummaa fi sammuudhaan fayyaa ta'uu baate fayyaan jedhama. Safety jechuun maali? Safety jechuun nageenya. Means free from hazard and risks. Wantoota balaa namarraan gahan fi balaaf nama saaxilan irraa bilisa ta'u. Isiisantu safety jedhama. It refers to being free from threat to the health. Threat to the health jechuun wanta fayyaa miidhu. Waan fayyaa namaa miidhu irraa bilisa ta'u. Safety of employee in any workplace. Nageenyummaa hojjetaa bakka itti hojjetu hundattu nageenyummaa isaa santu safety jedhama. Welfare jechuun maali? State of good health, happiness, comfort and the prosperity of person, group or organization. Kun immoo badhaadhina. Namni tokko fayyaa gaarii qabaatee, gammachuu qabaatee, itti tolee akkasumas yoo badhaadhina qabaate, prosperity jechuun badhaadhina. Badhaadhina of person kan nama dhuunfaatii fi kan garee or organization. Isa santu welfare jedhama. Hazard jechuun maali? Balaawwanni jaaniin tuni it is a source of situation, madda yookaan haala with potential for harms. Waan balaa fiduu danda'u sani miidhaa waan dhaqqabsiisuu danda'u santu balaa jedhama. In terms of human injury nama miidhuudhaan or ill health takka fayyaa nama dhorkuun or damage to property yookaan qabeenya balleessuu yookaan immoo naannoo balleessuu yookaan immoo isaanoon kun bakka takkatti walitti dhufuudha. Qaama namaatis miitee qabeenyaas balleessitee wantoota santu hazard jedhama. Hazard jechuun madda yookaan immoo haala nama miidhuu danda'u jechuudha. Hazard at work may include wantoonni balaa ta'an bakka dalagaatti maal fa'aadha? Noisy machinery. Maashina namatti iyyu sagalee isaa. Moving forklift. Moving forklift jechuun waan hoggaa lafarraa harkiftee qirrisii juusan sani moving forklift. Chemical, electricity, working at height bakka dheertuu dalagu allayyaa fa'aa gubbaa bakka muka fa'aa gubbaa. Bullying kun dhukaasa and violence takka immoo sarbama at the workplace. Bakka dalagaa sanitti waa sirdhoohu yookaan immoo waa si cinquu santu hazardii bakka dalagaa jedhama. Balaaleen bakka dalagaadhaa
maashinni hangar malee sitti iyyuu wanni ati ooftu sun sitti hin tolle keemikaala fa'aa qabdu ifaafaan isa kanaatu haazaardii jedhanii. Riiskii jechuun maali? Riiskiin kuni carraa. It is possibility that harms may occur when exposed to hazard. Yeroo waan balaaf nama saaxilaa sanii wajjin waliin dhufte yeroo isa saniif saaxilamte carraa ati miidhamuu saniitu riiskii jedhama. Riiskii jechuun carraa wanti nama miidhaa suni balaa sirraan geessisuuti. Death, injury or illness may occur when exposed to hazard. Carraa ati du'uudha takkaa miidhamuu yookaan immoo dhukkubsachuu isa santu riiskii jedhama. It is the probability and consequences. Consequence jechuun rakkoolee jechuudha. Of injury, illness or damages result from exposure to hazard. Carraa balaa saaxilamteef sanirraa ka'ee ati miidhamuudha yookaan immoo dhukkubsachuu yookaan immoo badiin qaamaa fi qabeenya namarra dhaqqabuu santu riiskii jedhama. Riiskii jechuun possibility carraadha jechuudha. Harmiin suni sirra gahuudhaa fi dhiisuu danda'a. Occupational health. Occupational health jechuun fayyaa bakka dalagaati. It is concerned with control of health hazard that arise result of during work activity. Yeroo waa dalaytu balaa yeroo san mudachuu danda'u isa san to'achuu irratti kan xiyyeeffatu occupational health. Occupational health kun saayinsii. Occupational health is defined as the science and the arts. Saayinsiidhaas aartiidhaas waa'ee maaliitii qorataa devoted to anticipation. Anticipation jechuun ittisuu jechuudha. Recognition adda baasuu, evaluation xiinxaluudhaa fi control to'achuu environmental factor haala naannoodha. Or stresses yookaan immoo cinqiilee arising in ol ka'uu dandeessu jechuudha sababa sanii from workplace bakka dalagaa irraa wanti dhufuu danda'u san akkaataa itti ittisanii fi xiinxalanii fi to'atan kan waan san irratti xiyyeeffatu. Environmental factoriidhaa fi stressiin bakka dalagaatii ka'u kuni maal fiduu danda'a? Which may cause sickness. Fayyaa si dhorkuu danda'a. Impaired health. Fayyaan ta'e jeeqamuu dandeessi. Akkasumas well-beingin nageenyummaan namaa jeeqamuu danda'a. Or significant discomfort among worker. Itti toluu dhabuu jechuudha. Warreen dalagu kana jidduutti fiduu danda'a. And the community akka ammaas hawaasaa fi nama isiisan dalagu jidduutti fiduu dandeessi. Waa'ee kana qorata jechuudha. Occupational health. Akkamitti waan kana ittifna? Akkamitti dabaafna? Akkamitti xiinxallaa fi akkamitti to'annaa kana qorata. Elements of work environment. Elementii wantoota bu'uuraati gaamma bakka naannawa hojiitti wantoonni jiraachuu qaban. The basic element in occupational setting such as manufacturing plant, industry or office bakkummaan dalagaa ta fedheewu haa taatu manufacturing plantii bakka mukkeen irraa waatti tolchan. Manufacturing plantii jechuun ni warshaalee mukaa takkaa industirii yookaan immoo biiroo bakkuma fedhee haa ta'u elementii jira wantoota bu'uuraa dalagaa tajaajilanii fooriidha isaanis elementiin occupational settingidha afurii. These are worker, tool, process and work environment. Waa afran kana hojjetaa meeshaalee
hojiidha, adeemsa. Process jechuun adeemsaa fi bakka itti dalagan work environment. Wantoota afran kun ijoodha jechuudha. Workeriin hojjetaan jechuudha. In developing country like Ethiopia, biyyoota guddachaa jiran keessatti Itoophiyaadha. Worker are at greater risk of occupational hazard. Biyyoota akka Itoophiyaa fa'aa keessatti riskiin occupational hazardidha guddaa. For variety of reason. Sababa maaliif? Sababa maaliif biyyoota akka Itoophiyaa keessatti risk of occupational hazardin highidha? Because of low education level. Tokkoffaan gad. Beekumsa. Beekumsi isaanii gad bu'aa ta'u. Kabiraa unfamiliarity with work process. Akka itti dalagan sanii wajjin wal beekuu dhabuudha. Haala hojii wallaalu. Unfamiliarity with work process. Adeemsa hojiitii wajjin wal beekuu dhabuu. And exposure. Waan ammaan tanatti dhufan kanaaf hojii ma eegalan tanaa wajjin kanaan dura wal beekuu dhabuudha. Lamaffaan kana sadaffaan inadequate training. Leenjii gayaa dhabu. Leenjii gayaa dhabu. Kabiraa predisposition not to complain about working condition because of job. Waan dalagaadhaa sanii xiyyeeffannaa kennuufii dhabuudha. Predisposition osootiin bakka ittiin qophaa'ini waan dalagaa kanaa osoo ittiin qophaa'anii waan isaan barbaachisu hin guuttatin dalagaa eegalan because of job. Sababa hojiidhaatiif. High prevalence of infection disease. Akkasumas prevalensiin takkaa faffaca'insi dhukkuboota daddabraadhaa kuni guddaa waan ta'eef. Inadequate infrastructure. Meeshaaleen gayaan dhabamuudhaa fi human resource. Humni namaatis gayaa dhabuudha. Gayaa ta'uu dhabuurra. To diagnose, treat and prevent work related disease and injury. Dhukkuboota bakka hojiitiif wajjin wal qabatee ka'anii fi balaalee yeroo bakka hojiitti nama mudachuu danda'an adda baasuudhaa fi wal'aanuu fi ittisuudhaaf meeshaan gayaan dhabamuu fi humni namaa gayaan dhabamu. More vulnerable population group. Gareen baay'ee saaxilamtuu taate occupational hazardidhaaf eenyu fa'aadha? More vulnerable are tokkoffaa women, dubartoota. Who make up large proportion of the workforce in many developing country. Warreen baay'inaan hojiilee harka guddaa hojjetan biyyoota guddachaa jiran kana keessatti isaan kana often face wanni isaan kana qunnama significant physically and psychosocial hazard in their work. Akka dalagaa isaaniitti rakkoolee qaamaatii fi tasammuudhaa fi hawaasummaadhaa tanaatiitu irra gaha bakka dalagaatti. Besides, haaluma kanaan ammas they also face similar problem at home. Bakka manaatti illee rakkoolee kanaatu irra gaha. Kanaafuu warri tokkoffaa dubartoota kana kan lammaffaa childiranidha. Ijoolleen daa'imman who account for significant parts of workforce in many developing country. Biyyoota guddachaa jiran kana keessatti ammas warreen hojii keessatti hirmaatan keessaa daa'immanii often undertake some of most hazardous work. Akkasuma hojiilee balaa nama saaxiltu keessa hojjetan ijoolleen. Kun maayigirantii. Maayigirantii jechuun godaantota both within country biyya keessaa fi and between country biyyaa biyya jidduu. Who for variety of reason sababa garagaraatiif godaana warroottan kun face significant health and safety hazard at work. Isaan kunis warroottan
rakkoon irra dhaqqabu. Bakka hin taane hunda seenanii dalagan waan ta'eef. Elementiin work environment jenneen keessaa tokkoffaa workarii. Kan lammaffaadhaa workarii jala. Workarii jalaa warreen most vulnerable population group to occupational hazard. Migrantii. Tooliin meeshaaleen hojiidhaa egaa gosa hedduu jira. Tool kan range from very primitive tool warreen jalqaba fajaaniin like hammer. Hammer jechuun burusha, chisel waan ittiin waa dhoosan, ittiin waa muran, nidil meeshaalee harkaan ittiin dalagan kaasee jala mul'atu kanarraa kaasee kalilmee kanarraa kaasee to automated equipment meeshaalee elektirikaan dalagan automaticii. These simple hand tool are cause of many accident. Magaa warreen baay'inaan rakkoo geessisu meeshaalee harkaan itti fayyadaman sasalphaa kana. Isaan kanaatu hedduu geessisa balaa. Elementii keessaa inni sadaffaan process. Process jechuun adeemsa. Adeemsa hojii saniiti. In the process material used can be toxic. Meeshaan itti fayyadamtu suni summii ta'uu danda'a. Akkasumas the process itself can affect potential harmfulness of the material. Adeemsi sun ammaas ifumaafuu dhiibbaa biraarra godhuu danda'a. Meeshaalee ifumaafuu balaa fidan sanii balaa isaa san daranuu hammeessuu danda'a. For example, the particle size hammi wanta tokko yookaan physical state wanta tokko dhangala'aa jajjabaa ta'uu fi dhangala'aa ta'uu yookaan gaazii ta'uun of potentially harmful dhiibbaa fiduu danda'a. Inni kun particle size isaa hanguma wal caaluun summummaan isaallee wal caala. Fakkeenyaaf kun qilleensaan hojii si seena. Kun ammoo si faca'a. Kun jajjaboodha sirra bu'a. Substance can determine to large extent what ill effect in worker may develop from those substance. Wantoota substance kanarraa dhufuutu dhukkuba fiduu danda'a. Rakkoolee fiduu danda'a. Adeemsi wanni kun ittiin dalaguu fiifuu poteenshiyaalii dhiibbaa isa kanaa dabaluu danda'a. Elementii keessaa inni afuraffaa bakka dalagaati. Work environment. Work environment yookaan jennu occupational environment jechuun bakka dalagaa itti dalagdu. Means some of external condition and influences. Kun immoo bakka dalagaa yeroo jennu walitti dabalama haalota gara alaatiin jiranii fi hojii tanaa ala jiranii fi dhiibbaalee which prevail at place of work bakka dalagaa sanitti mudachuu danda'an. Which have bearing on health of working population. Fayyaa namootaan bakka san dalaguu irratti dhiibbaa warreen uumuu danda'an. Isa kanaatu occupational environment jaaniin. Work environmentiin kunis classify qaba. Classification qaba. Bakki dalagaa kun. Can be further classified into physical, chemical and biological and psychosocial environment jaaniin. Bakka qaamaan keessatti dalagan. Bakka keemikaalitti dalagamu. Biologically, psychosocial sammuudhaa fi hawaasummaa. Work environmentiin bakka kana qoodama. Workeriin dirqama environmental agentii kana wajjin walitti dhufeenya qaba. Bakka sammuun dalaguu barbaadu, bakka qaamaan dalaguu barbaadu, keemikaala hundaa'u. Physical environment kan jennuun kan akkami? The physical environment is include machine, level of noise, level of heat, and the humidity, level of dust, vibration, electricity, lightning, radiation.
Physical environment kan jennuun maashina sadarkaa inni sitti iyyuu fa'a. Hanga inni oo'u, hanga inni huni hurkaa qabu, level of dust hanga inni dhukkee qabu, hanga inni vibration qabu sirratti elektirisiitiin isaa hangam takka namatti ifaa, raadiyeeshiniin isaa akkami, carallaan isaa. Physical environment kan jennuun isaan kana. Chemical environment kan jennuun chemical dustes dhukkeelee keemikaalaa. Mistiin kunis hampaasaati. Waan isa jalaa yaa'u sana. Fume kuni aara. Aara saasa. Liquidii dhangala'aa isa jalaa yaa'u. And vapor kuni hurkaasaati. Wantoota akkanaa kana keemikaala bakka dalagaa jiraniin. Biological environment kan jennuun presence of insect and rodents jiraachuu bakka san ilbiisotaa fi waan akka hantootaa rodantii akkasuma microorganismiin bakka san jiraachuu. Poisonous plant and animal biqiloonni summaa'oo ta'an fi bineensonni summii qaban bakka san jiraachuu. Biological environment jedhaniin. Psychosocial environment there are numerous psychosocial factors. Numerous jechuun baay'ee jechuudha. Lakkoofsaan hedduu ta'an. Which operate at workplace. Bakka dalagaatti wantoonni si mudatan ga'a. Hawaasummaadhaa fi sammuu irratti waa hedduu jira. These are human relationship among workers themselves. Hariiroo hojjettoonni walii wajjin qabu hojii isaaniitiin. Those in authority over them akkasumas warreen aangoo isaanirra qabu wajjin. Magaasitti hawaasummaa fi psychologically dhiibbaan dhufuu dandeessa. Example of psychosocial factoriin fakkeenyi psychosocial factoriidhaa eenyu fa'aadha? Heat stroke owwa strookii sababa owwaa irraa dhuftu. It is most serious heat related illness jedhaniin. Dhukkuboota owwaa wal qabatanii dhufan keessaa hamaan isa kana strookii jechuun inni sammuu faca'uu sana. It occur inni kun yeroo tam dhufaa when the body can no longer control its temperature. Dhugaa qaamni temperature ofii kana to'achuu dadhabe. The body temperature rise rapidly. Temperature qaamaa dafee ol ka'ee. The sweating mechanism is fail. Haalli hurkuudhaa ofirraa baasuu kuni dhugaa dalaguu didee body sana biltu cool down. Qaamni qabbanaa'uu dida. Rakkoo yeroo tana dhufti jechuudha. Inni biraa types of works gosa hojiidhaa. Work stability bakka takka dhaabbachuu dalagaa. Service condition haala tajaajila namichi irraa argatu. Job satisfaction gammachuu namni hojii sanirraa argatu. Leadership style haala itti namni si bulchuu. Security isaa nageenyummaa isaa. Worker participation hirmaannaa warreen hojjetanii akkasuma communicationii isaan sanii wajjin yoo jiraachuu baate. Akkasuma motivationii isaan kana kakaasuudhaa fi incentive initiative jechuudha. Isaan kana bu'uura godhatu. Yoo jiraachuu baate namni kun hojjedhu jaan qofa yoo hojjette fedhiin ta'e yoo hin dalagamne namni psychologically dhiibbaa irra dhufa. Occupational environment of worker bakki hojiidhaa tana hojjettootaa kuni cannot be considered apart from his domestic environment. Bakka jiraatanirra adda jaamee ilaalamu. Both are complementary to each other. Hundinuu walitti hidha. Akkamiin walitti hidhaadha? Worker take his worry to his home
and bring to his work. Namtichi hojjetu kuni cinqii isaa san takkaa manaa fideeti, manaa dhufeeniiti bring to his works disturbance bakka dalagaa fiduu danda'a manaa. Takka immoo ishii bakka dalagaatti cinqame sanii mana galchuu danda'a. Stress as work may disturb his sleep. Cinqiin bakka dalagaatti isa mudattu hirriiba isa dhoorkiti. Just as stress at home may affect his work. Akkasuma stressiin manatti isa mudattus hojii isaa miidhi. Kanaafuu occupational environment fi domestic environment kuni addaa miti. Walitti hidhaadha jechuudha. Classification of OHS in pharmacy service. Ni qoodamiisa isaati gara. Occupational health safety in pharmacy. Tajaajila faarmaasii kana keessatti qoodamiinsi OHS'dhaa maal fakkaata? Tokkoffaa physical hazard. Physical hazardiin wantoota qaamarra namtichaarra gahuu danda'an jechuu balaalee qaamarra gahuu danda'an physically yoggaa jedhamu. Physical hazard as possible, cumulative or immediate effect. Cumulative jechuun ta turtee dhuftu jechuudha. Yookaan immoo immediate ta daftee dhuftu dhiibbaalee fayyaa namticha dalagu san irratti dhuftu qaama namtichaarra. Takka amma yookaan immoo tura keessa. Physical hazard kan jedhaniini extreme of temperature. Temperature ol ka'uu. Ionizing radiation. Caralli fi ionizing jechuun wantoota summii qaban. Carallaalee nama miidhuu danda'an. Akkasuma non ionizing radiation illee ni jira. Radiationii ion hin qabne. Excessive noise. Jeequmsa hedduu yoo jiraatee wantoonni kuni physical hazard jedhama. Extreme of temperature kuni temperature ol ka'uun kuni yookaan immoo gad bu'uun illee keessa jira. Extreme hoggaa jedhan lachuu keessa jira. The work environment is either comfortable or extremely cold or hot and uncomfortable. Bakka dalagaa sanitti takkaasetti toluu danda'a. Garuu immoo yeroo garii humnaa ol qorruu danda'a. Takka humnaa ol sitti dhowwuu danda'a. Takka asitti toluu dhabuu danda'a. Extreme of temperature jedhaniin. Common physical hazard in most industries heat jedha. Physical hazard keessaa common ka ta'e oowwa jedha. Qabaddu common physical hazard in industry keessatti oowwa. Effect of hot temperature in workplaces include dhiibbaaleen oowwit kun fiduu danda'u bakka dalagaatti temperature ol ka'uun sun maal fiduu danda'a? Tokkoffaan heat stress dhufa. Heat stress jechuun stressii sababa oowwaatii dhuftu. Heat stress is common problemidha jedhama. Because people in general function only in very narrow temperature range. Namoonni egaa baay'inaan isa kanaan miidhaman namootan bakka isaan dalagan bakka dhiphoo keessatti taate. Narrow temperature range keessatti warreen dalagaa oolan. When fluctuation in core body temperature happen, the body attempt to counteract by magaa hoggaa jijjiiramni oowwaa gama alaa kanaan itti heddummaate isa kana ofirraa ittisuudhaa jecha kan keessaatiis ni jijjiirama temperature gara keessaatiin jiru. Akkamitti maal godhee jijjiiramaa? Increasing heart rate. Amma oowwa san gad xiqqeessuu jecha dhawannaan onnee dabalti. Capillary in the skin dilate. Capillariin gogaa jala jiru babal'ateeti to bring more blood to surface. Reetii qabbanaa san dabaluudhaa jecha
Kaappilariin kun babal'atee hiddi dhiigaa kun babal'atee dhiigni saffisaan akka yaa'u taasisa. Akkasumas sweating to cool body qaama kana qabbaneessuudhaaf jecha ni hurka. Haala kanaan tempereechara ol ka'e san gad deebisa. Yoo kana dalaguu dadhabe qaamni dhiibbaa irra dhufa. Amma qaamni cinqamu jira jechuudha. Istireesii irra jira. Kan biraa rakkoon tempereechara ol ka'uu irraa dhuftu heat stroke dhufa. Heat stroke jechuun stroke sababa ho'aatiin dhuftu. Causes yeroo kam dhufti kun? When body temperature rise rapidly. Temperature dafii ol ka'e. In worker who is exposed to work environment in which body is unable to cool itself sufficiently. Bakka ifiifuu qaamni isaatu tempereechara isaa to'achuu dadhabee keessatti yooniif tempereechara namtichaa ol ka'e naannoo akkasii san namni dalagu heat strokeedhaan qabu. Predisposing factoriin heat stroke kanaan qabamuudhaaf wantoonni si saaxiluu danda'an excessive physical exertion. Excessive physical exertion jechuun physical exercise jechuudha. Yoo sochii hedduu taasise akka dalagaa sanitti dalagaa humnaa taatee in extreme heat condition akkasumas oowwi bakka jirutti. Isaa oowwi nutti jiru madditti hojii humnaa dalagu jira. Yeroo kana maaltu dhufa? Heat stroke dhufa. Heat cramps. Heat cramp jechuun kun ciniinnaa jechuudha. Crampiin ciniinama. Heat cramps caused exposure to high temperature for relatively long time. Yeroo dheertuudhaaf tempereechara ol ka'aa keessa turtee particularly if accompanied by heavy exertion or sweating takkaa humnaan waa daddalaytee hurkaa baay'ee baaftee with excessive loss of salt and moisture. Soogidda waan si keessa jiru kun yaa'ee dhume akkasuma jiinii wanni si keessa jiru kun yaa'ee hoggaa dhume heat cramp uumama. Kan biraa heat exhaustion. Heat exhaustion jechuun kun dadhabbiidha. Sababa ho'aa sanirra. This also result from akkamitti dhufa kuni? Physical exertion in hot environment. Bakka ho'ituu keessatti hojii humnaan dalayte. Mallattoon heat exhaustionidha. Mallattoon probleemii kanaa maali? Mildly elevated temperature. Tempereechara namtichaa ol ka'uu. Elevate jechuun ol ka'uu. Weak pulse qaba namtichi. Pulsiin isaa laaftuudha. Dizziness qaba lafaan maraanii. Profuse sweating. Hurkaa akka bishaanitti irra yaati. Cool qabbanaawaa jechuun qaamni isaa moist skin. Skiniin isaa jiidhaadha. Heat rash qaba. Heat rash jechuun madaa oowwarraa irra facaatu. Mallattoo tana qaba jechuun namtichi heat exhaustion qaba. Ho'a kanaa dadhabsiisi jechuudha. Kan biraa ionizing radiation. Radiation jechuun forms of energy dha. Akaakuu anniisaati. Radiation jechuun akaakuu anniisaati. Any electromagnetic wanni ta'an hundi particulate radiation wanni anniisaa dabarsuu danda'an capable of producing ion akkasuma dandeettii ioniii maddisiisuu wantiif keessaa qabu electromagnetii ta'anii ionizing radiation jedhaniin. Electromagnetikii dandeettii ionii maddisiisuu warreen qaban hundi ionizing radiation jedhaniin. Radioactive material meeshaalee jira. Meeshaalee radioactive jedhaniin. Kan anniisaa kana dabarsu emit energy jechuun kan isa kana burqisiisu kan isa kana dabarsu kan damage living tissue
tishuu lubbuu qabdu ajjeesuu danda'a inni kun. Types of ionizing radiationiin gosoonni ionizing radiation jennuun kan nuti maanta irraa dubbachuu barbaannu elektiromagneetikii akka X-ray fa'a. Raajii inni gaammaa ree. Reeyin gosa hedduu jira guuttaa ree yaani wantoonni kanaa kuni tishuu lubbuun jirtu miidhaa irraan gahan. Kabiraa paartikilii reefu elektiromagneetikii fi paartikuleet raadiyeeshin jedhe. Paartikil kan jaaniin suni wantoonni xixiqqoon akka niwutiroonii fi elektiroonii fi pirootoonii fa'a. Alfaa raadiyeeshin, beetaa raadiyeeshin. Wantoonni akkanaa kuni ionizing radiation jaaniin. Radioactive material can be hazardous in two way. Wantoonni radioactive jaaniin kuni karaa lamaanii miidhaa fiduu danda'a. Material that could be hazardous even when they are located some distance away from the body. Meeshaaleen kuni karaa lamaan miidhaa fiduu danda'an externalii fi internalii fiduu danda'an. Externalii gara alaatiin miidhaa akkamii fiduu danda'anii? Even when they are located some distance away from body. Qaama keetirraa fageenya hamma ta'ellee osoo jiranii miidhaa sirra qaqqabsiisuu danda'a. Kana external hazardii jaaniin. Osoo distaansii hamma ta'erra jiraniiti si miidha. Internaliin hookamii material that is hazardous only when they get inside the body. Yeroo qaama kee keessa seenu. Karuma fedheenuu ga'a. By through breathing or eating or through broken skin. Takkaa qilleensaan wajjin, takkaa immoo isa san nyaachuun yookaan immoo bakka qaamni kee dhoohen. Si keessa yeroo seenan miidhaa sirra fiduu kan danda'an. Radioactive materialiin karaa lamaan kanaanii internalii fi externalii dhiibbaa fiduu danda'an. Non-ionizing radiationiin amma garaagarummaan ionized fi non-ionizedidha. Kun foormiidha. Forms of energy ta'ee warreen ionii produce godhuu danda'u. Maddisiisuu danda'u. Kun immoo kaan irra less harmfulidha non-ionized. This is forms of electromagnetic radiation. Kunis gosa yookaan akaakuu anniisaati. Which varying effect on the exposed body kan bakka isaaf saaxilame san miidhuu danda'u depending on largely on particular wavelengths. Fageenyaa fi hanga inni irra turee fi hamma isa sanii san irratti hundaa'e. Wavelengths of radiation involves. Hanga sirra tureen ka dhiibbaa sirra geessisuu danda'u. Non-ionized it is potentially less harmful. Isa kaanirra. Because radiation of this type has less energy. Sababni isaa inni kun anniisaa xiqqaa qaba. Akka reefuutii miti. Than ionized. And can cause molecule to move in an atom but it cannot remove electron. Inni kun wanni inni godhu non-ionized kun atomii keessa molecuulii akka deemu godha. Garuu elektirooniin akka bahu hin godhu. Elektiroonii keessaan baasu. Akkuma socho'u godha malee. Exampiliin fakkeenyaaf raadiyoo tiraansmiitar. Wantoota ergaa daddabarsu. Raadiyoo tiraansmiitarii, TV, paawar laayin karaa wanni keessa deemu kana. Sarara ifaadhaa kana. Powerful radio aerial. Powerful radio aerial jechuun wantoota waliin dubbatan kana bakka inni irraa jalqaba irraa ka'u san. Bakka jalqaba irraa ka'u waan waliin dubbatan sanii magganaa nyaatan. Microwave kun egaa waveedha.
dambalii jechuudha. Dambalii gabaabaa. Leezar jechuun wanta piriinti ittiin godhan kana fa'a. Wantoonni akkanaa kuni non ionizedidha. Yoo yeroo dheertuudhaaf sirra turan malee dhiibbaan fidanii. Kan biraa excessive noise. Noise jechuun jeequmsa jechuun, gooha jechuun is defined as unwanted sound. Sagaleen barbaachifne. Sagaleen tuni sound is any pressure variation. Sagalee jechuun tuni dhiibbaa yookaan immoo stimulusii that produce sensory response in the brain. Waan sammuu keessatti deebisaan akkatti kennamu gaafatu sagalee jechuun tun. Sagaleen tun akkamitti uumamti? Compression and the expansion of air is created when object is vibrate. Yeroonii fi meeshaan tokko hollatu sagalee uumama. Sagaleen tuni excessive yoo taate si cinqiti jechuudha. There are three general class into which occupational noises exposure may be grouped. Karaalee occupational noise kun ittiin qoodamu sadii jira gurguddaa. Tokkoffaa continuous noise, lammaffaan intermittent noise dhaa fi hone impact type noise dha. Continuous noise jechuun sagalee waliif fufaa taate jechuudha. Noise of approximately constant level, sagaleen isaa hangi isaa wal qixa. Levelii fi spectrumiin isaatis wal qixa hangi inni iyyu. To which an employee is exposed for period of 8 hours per day. Guyyatti sa'aatii 8 isa saniif saaxilama. Or 40 hours a week. Torbaanitti sa'aatii 40. Sagalee constant levelii taate. Wanni isiin irraa uumamtus takka haalli isiin keessa daddabartus takka taate. Isa saniin continuous noise jedhaniin. Kun intermittentidha. Intermittent noise jechuun darbee darbeeti. Exposure to given sound pressure level several times during normal working day. Yeroo dalagaadhaa yeroo dalagaa sanii sound pressure leveliin garagaraa darbee dhaga'ama. Yeroo takka ol ka'a yeroo takka gad bu'a. Kuni wal fakkaataa miti. Darbee darbeeti ta gurra nama qabachiiftu sun dhuftu jechuudha. Kan biraa impact type noise. Kuni impact type noise sharp burst of sound. Kuni tasi waraantu jechuudha. Sagalee qara tasi waraantu. Isisaniin impact type jedhaniin ta dhiibbaa sirra fiddu san. The effect of noise on human. Dhiibbaan sagaleen tun namarra fiddu kana classified into two types. Karaa lamaan qoonna dhiibbaa bakka isiin irra fiddu. Auditory effect fi non auditory effect jira. Auditory effectiin caasaa dhageettiidhaa kana. Miidhaa isiin irraan geessitu. Damage to structure of hearing organ. Orgaanii dhageettiidhaa kana damage godha. Which may result yeroo kana miidhe maaltu dhufa? Permanent or temporary hearing loss dhufa. Guutumaa guututti gurra dhabuu yookaan immoo guutumaa takka immoo hedduu dhagahuu dhabuu kanaaf dhufa. Non auditory effectiin consist of fatigue. Dadhabbii fa'aa si dhufa. Interference with communication by speech. Yeroonii fi afaaniin dubbattu namtichaa wajjin walii galuu dadhabu. Afaaniin dubbiidhaan walii galuu dadhabu namaa wajjin. Decreased efficiency and annoyance. Hubachuun teega xiqqaachaa deema.
hubachuun teetii fi beekuun sun efficiency and annoyancein beekuudhaa fi hubachuu kanaa gad xiqqaata. Dhiibbaa lamaan kana qabdi. Gurra irrattii fi qaamolee gurra hin ta'in irratti. Non-auditory effects include stress, cinqii si dhufuu danda'a. Related physiological and behavioral effect qaama keetii fi sammuu amala keetirra jijjiirraa dhufa. Si jijjiirama. Safety concern nageenyummaa teetirratti illee dhiibbaa dhufa. Dhiibbaalee kanaa kana sirraan gahuu dandeessi. Mechanical hazards. Mechanical hazard kuni in industry mechanical hazard kuni warshaa keessatti contributed from machinery protruding and moving parts. Kun egaa yeroo tamsirra dhufaa maashina sanirraa takkaa bakka keessaa as baateen yookaan immoo bakka deemtuun dhugaa dhiibbaan sirra geessi mechanical hazard jedhanii. About 10% of accident in industry are said to be due to mechanical cause jedhaniin. Balaalee warshaalee keessa kaatu parsantiin 10 mechanical cause irraa dhufa jedhan. Mechanical causein kun takkaa maashinuma sanirraa mataasaa takkaa immoo qaama isaarraa keessaa as bahe takkaa immoo qaama isaa sanirraa bakka deemtu achiin balaa sirra dhuftu. Common mechanical injury warshaa kana keessatti sirra gahuu dandeessu tokkoffaan fracture cabuu dandeessu. Fracture is a medical term for broken bone. Lafee cabxeen fracture jedhanii. It can be classified as simple jechuu si danda'anii, compound jechuu danda'anii, complete jechuu si danda'an. Simple jechuun cabaa salphaa jechuudha. Compound jechuun waa hedduu of keessaa qabdu. Completein ammoo guutumaa guutuutti cabxe sana. Kabiraa mechanical injury keessaa kabiraa puncturing or stabbing kuni waraanamu. Puncturing or stabbing. Puncturing yeroo diramuun wantoota akka mismaaraa fa'aadha yeroo diramtee puncture jedhamti. Result when an object is penetrate straight into the body. Yeroo kallattiidhaan qaama kee keessa si seeni wanni sun. And pull straight out takkaa achumaan alas si baase. Creating a wound in shape of penetrating object. Akkasuma madaa boca waan si direessan sirratti hambise. Dhugaa si keessaa baasanis saniin puncturing jedhama. Mechanical hazardiin kana chemical hazardiin ammoo are on increase with introduction of newer and complex chemical. Balaan gaa sababa keemikaalaatiin sirra geessu kuni lakkuma keemikaala haaraa takkaa immoo waliin makaa deemtuuni uumamaa dabalaa deemti. Chemical hazard form the most important group gareelee hedduu qabeef keessa chemical hazardiin kun kan irraa dhufu. Comprise over the most important group jechuun gareelee balaa tana fiduu dandeessu. Keemikaala keessaa gareelee balaa tana fiduudhaan sadarkaa qabdu. Kan 12,000 olitti dhiyaatanii jira gosoota keemikaalaa. Most commonly warreen ta'an. Over 12,000 toxic material. Meeshaalee summii ta'an summii keessaa qaban 12,000 olitti dhiyaataniitu chemical hazardii kana fida. Such material meeshaaleen akkanaa kun may endanger life takkaa lubbuu nama balleessuu danda'anii takkaa immoo affect health adversely side effectiin isaa balaa fayyaa tana jijjiiruu danda'a yookaan immoo cause severe discomfort. Dhiibbaa isaa jalqabaa sanirraa
sitti toluu dhabuu due to their acute effect dhiibbaa jalqaba sirraan geessisan irraa severe discomfort sirra fida. Moreover, yoggaa sirra ture ammaas they may produce long term disease such as cancer. Yoggaa sirra ture dhukkuboota yeroo dheeraadhaa si fiduu danda'a akka kaansarii fa'a. Naturally occurring material uumamaan jiran keessa such as lead and mercury wantoonni akka liidiidhaatii fi mercury fa'an have been recognized as source of occupational disease for hundred of years. Amatoota dhibbaaf madda dhukkubaa jedhamee kan galmeeffame isaan kana. Kan akka liidiidhaatii fi mercuryidha. Other mineral albuudonni biraa kanneen akka asbestos, radioactive ore, orii radioactiveidha. Ore jechuun waan isa saniif keessaa qabu jechuudha tan irraa baasan. Oil, zayitota are also source of occupational disease jedhama. Madda dhukkuboota bakka dalagaa. Growing range of man amma gaa guddinni tirannaan guddina namaa kuni made material meeshaalee akkam tolchaa dhufe namni akka pilaastikaa fa'a. Scientific fiber wantoota namaan oomishaman warshaa keessatti solvantii wantoota waa bulbula fertilizer akka xaa'oodha. Pharmaceutical products waan dawaadhaa kana jechuudha. All of which may be hazardous to those who make or use them. Namuma isa kana tolchuu fi itti fayyadamuuf wanni kun balaa fiduu danda'a. Chemical hazard jedhaniin. The physical state of chemical compound is qabiyyeen fiizikaala isa saniitii fi keemikaala isa sanii balaa namaa fi naannoo irra fiduudhaaf ni fidamuun fiduu dabaasuudhaaf isa san beekuun barbaachisa. Physical state of chemical compound. Qabiyyeen isa sanii kam jajjaboodha moo dhangala'aadha moo gaazii physical state yeroo jennu. Determining its toxicity to man summummaa namaa and environment naannoo summeessuudhaaf nama summeessuu irratti. The effect of chemical agents are as follows. Dhiibbaaleen keemikaalli kun fiduu danda'an tokko asphyxiation. Asphyxiation jechuun si ukkaamsuudha. Systemic intoxication qaama keessatti summii tahuu. Pneumoconiasis jechuun nimooniyaa sababa keemikaalli kun si seeneef si dhufu. Kan biraa carcinogen jechuun kaansarii warreen si ta'an. Irritation warreen si belbelchan. Among all chemical agent workplace keemikaalota jiran bakka dalagaatti nama mudatan hunda keessa the most hazardous ka ta'e balaafamaa ka ta'ee fi irra caalatti most in contact with skin or respiratory systems ka qaamaa wajjin wal nama tuquu fi karaa qilleensaatii wajjin wal nama tuqu eenyu fa'aadha. Isaan asii gadii kana. Tokkoffaan solvantii. Solvantii jechuun waan ittiin waa bulbulan. In most occupational setting or industry, potential threat to the healthy productivity balaa fayyaa namaarra fiduu danda'a. Akkasumas oomishtummaa industirii sanirra efficiency of worker dandeettii hojjetaa sanii warreen organic solvantii sanii wajjin wal tuqe isa san ni miidha jedha.
Solvantiin kun fayyaa namtichaa ni hir'isa. Akkasuma oomishtummaa namtichi warshaa sanirraa argatullee gad xiqqeessa. Dandeettii hojjetaa sanillee ni miidha jedha. Solvantis can cause adverse health effect. Side effectiin isaa balaa namarraan geessisuu danda'a yookaan immoo faayiriidhaan and explosion takka dhoohuudhaan yookaan ibidditti qabachuudhaan balaa namarraan gahuu danda'a. Solvantiin kuni classified as aqueous and non-aqueous jedhaniiti bakka lama qoodan jira. Solvantii kana. Aqueous kan jennuun aqueous system as low vapor pressure. Hangi inni hurkisaa xiqqaa haa ta'e. Thus, the potential hazard by inhalation and subsequent systemic toxicity is not high. Amma warreen hedduun hurkine kuni dhiibbaan inni karaa qilleensaatiin nama seenuudhaa fi siistama keessa summii namatti ta'uudhaa hedduu miti jedha kun. Not high'dha jedha. Fakkeenyaaf aqueous system kan jennuuni aqueous solution of acid. Acidii bifa dhangala'aatiin kaayame. Aqueous solution of alkali. Takka beezii bifa jiidhaa qabuun kaayan yookaan aqueous solution of detergent. Waan barakiinaa jechuudha. Isaanan akkanaa kun hangi isaan qilleensaan wajjin bahan xiqqaa waan ta'eef dhiibbaan isaan karaa qilleensaatiin fi siistama keessa summii namatti ta'uulleen xiqqaadha jedha. Example of non-aqueous systemiin ammoo aliphatic hydrocarbon, aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon jechuun warreen foolii qabu. Gumachiiban ta'u foolii qaba kuni hurka qaba. Halogenated hydrocarbon. Halogenated hydrocarbon kan jennuun akka benziinaa kana fa'a. Benziila fa'a. Cyclic hydrocarbon. Cyclic hydrocarboniin kun akka alkoolii fa'a. Aliphatic hydrocarboniin akka alkiinii, alkaayinii fi alkeenii warreen san non-aqueous system kan jedhaniin kun warreen hurkuu danda'u jechuu kun. Kanarra bal'aadha. Kanarra bal'aa. Inhalationiidhaan dhiibbaa fiduu danda'a. Warreen kun. Dangerous chemical substance. Wantoota keemikaalaa balaafamoo ta'an many dangerous substances are used in industry warshaa keessatti, commerce akka daldalaatti, agriculture qonna keessatti, research activity keessatti, hospitaalaa fi teaching establishment barsiisuudhaaf illee sabistaansota balaafamoo ta'an itti ni fayyadaman. San keessaa tokko corrosive substance jedhaniin. Corrosive jechuun kan corrosive substance jedhaniin kun kan nama summeessuu danda'u hoggaa tuqu. Yeroo tuqan qofa kun. Hazardiin isaa balaan isaa living tissue as well as equipment are destroyed on contact with this chemical. Wanni lubbuu qabaatii fi meeshaaleen yoonii fi isa kanaan wajjin wal tuyxe ni baddi. Of eeggannoon isaa godhamuu qabu cautionin isaa do not breathe vapor. Hurkaa isaa san namni fuunfachuu qabu. Avoid contact with skin, eye and clothing. Qaamaanis, ijaanis, huccuudhaanis of tuquu qaban. Corrosive substance warreen ta'an. Yoo tuyxe nama balleessa waan ta'eef. Kabara oxidizing. Oxidizing substance kun hadhoohuga. Oxidizingin hazardiin inni fidu ignite combustible. Ignite combustible jechuun waan ibidda fitti harkisaatii fi waan dhoohaatiin akkana jedhan. Ignite combustible material or worsen existing fire yookaan immoo ibidduma jiru kana hammeessa. And thus make fire fighting more difficult.
ibidda kana dhaamsuudhaaf akka namatti ulfaatu taasisa oxidizing kun. Of eeggannaan isaa godhamuu qabu cautioning isaa keep away from combustible material. Meeshaalee qabachuu danda'an irraa ibiddaan sanirraa fageeffamuu qabanii. No open cigarette fire allowed in that area. Bakka sanitti sigaaraa aarsuun dhoorka. Warreen kun kan akkamii fa'aadha? Oxygen fa'a. Oxygen nama kaansan. Kan biraa harmful balaafamoo kan jedhamu jira. Hazardiin isaa inhalation and insertion of or skin penetration by these substances harmful to health. Isa kanaan substaansii kana ol fudhachuun qilleensaa wajjin inhale godhuun takka immoo keessa seenuun takka immoo bakka qaamni namaa dhohe skin penetrationiidhaan inni kun si seenuun by these substances harmful to health. Fayyaa namaatiif balaadha. Cautioning isaa godhamuu qabu avoid contact with human body. Qaamni namaa tuquu hin qabu including inhalation of vapor. Foolii isaa san hurka isarraa yaa'u sanillee namni suufuu hin qabu. In case of malaise consult doctor. Yoonii fi isa san kan namni ol fudhatee qaamni namtichaa akka tokko ta'u taate laafatu taate general body weakness yoo itti dhufe haakima bira deemuu qaba namtichi kun. Gorsa doktoraa fudhachuu qaba. Very toxic and toxic. Summii kan ta'anii fi baay'ee summii kan ta'an. Hazardiin isaa balaan inni fidu substances are very hazardous to health whether breathed, swallowed or in contact with skin and may even lead to this. Kunis ajjeesuu danda'a. Very toxic kun. Substansiin kuni baay'ee balaafamaadha. Fayyaa namaatiif. Whether breathed yoo hafuuraan ol fudhattees takkaa liqimsitees takkaa qaamaa wajjiif tuytees si ajjeesuu danda'a. Cautioning isaa avoid contact with human body. Dhoorkaadha jechuunis. Qaama namaatii wajjin wal tuquun dhoorkaadha. And immediately consult a doctor in case of malaise. Yoo akka tasaa namni tuqee harkamu jiraate doktara bira deemuu qaba. Kan biraa irritanti. Irritanti jechuun kuni nama belbelcha. May have irritant effect on skin. Qaama kanas si belbelchuu danda'a. Si solloisuullee danda'a. Ijaas respiratory orgaaniidhaas warreen kana irritantii jedhaniidha. Cautioning isaa of eeggannaan godhamuu qabu. Do not breathe vapor. Hurka isaa san fudhachuu hin qaban. And avoid contact with skin and eye. Isa saniin qaamaa fi ijaa si tuquun dhoorka. Kan biraa highly flammable. Highly flammable jechuun kuni kan boba'u. Hazardiin isaa substance with flash point less than 60 degrees centigrade or 140 degree Fahrenheit. Kuni boba'uu danda'a. Kan akka benziilaa fa'a. Highly flammable. Kuni ibidda xiqqishuma harkannaan ni boba'a. Kanaafuu of eeggannaan godhamuu qabu. Keep away from source of ignition. Madda ifa takkaa madda ibiddaarraa fageeffamuu qaba. Inni kun. Yoon ifichi ol kaate digirii 60 kanaa ol yoo kute ifiifuu ni boba'a. Aduu keessa yoo taa'e immoo digirii 60 sanii ol kunnaan ni boba'a. Explosive.
Explosive jechuun kuni ka dhoohu, ka dhukkatu kun. Hazardiin isaa substance which may explode under certain condition. Ka dhoohu jechuun haala gariitti dhiibbaa inni geessisuu danda'u dhoohuudha nama dhukkatee. Of eeggannaan isaa godhamuu qabu avoid shock. Lafarra akkanatti lulluluu jechuudha. Firikshiniinis lafarra akkanatti harkisuunis ispaarkii godhuunis akkatti achi darbuunis hiit hawwisuunis dhorkaadha. Maaliif nama dhukkata. Itti dhukkata. Ni dhukkata explosive jaaniin. Tuqan dhootuudha. Kabira biological hazardidha. Biological hazard jechuun gaa wantoota lubbuu qabu miidhamuudha. Exposure to biological hazard workplaces bakka dalagaatti balaa waan lubbuu qabaatiin namarra dhuftu kuni significant amounts of occupationally associated infection. Dhukkuboota bakka dalagaatiin wal qabataniif hedduuf nama saaxila. Biological hazard kan jennuun eenyufaadha? Vaayirasii, baakteeriyaa, fangasii, paarasaayitii fi yookaan any living organism that can cause disease to human being. Waan lubbuu qabaa ka dhukkuba nama fiduu danda'u hundaan biological hazard jedhani. Biological hazardiin kuni akkamitti daddabra? Can be transmitted to person gara namaa kanaatti kan dabru through inhalation qilleensaan wajji fudhachuudhaan, injection diramuudhaan, injection liqimsuudhaan, contact with skin gogaa wajjin si tuquudhaan dabruu danda'a. Most obvious workplace in which employees are subjected to biohazard bakki dalagaadhaa adda baate shakkiin qabna. Bakki biohazardiidhaan biological hazardii jaaniin takka biohazardii jaaniin biological hazardiidhaan bakki itti namni baay'ee qabamu tokkoffaa laboratory. Health personnel such as laboratory technician and scientists working on biological specimen warri fayyaadhaa kan dalagaa laboratory technicianiin faan takka immoo scientistiin naamunaa wanta lubbuun qabu kana qorattu laboratory keessatti at risk with biological hazard in the laboratory. Warreen dafanii rakkoo tanaaf saaxilaman isaan kana. Specimenii yeroo jennu naamunaan such as blood, dhiiga, pus, eelaa, stool, kasa garaadhaa and the other tissue sample akkasuma naamunaan tishuulee garagaraa may expose the worker to hazards. Hazards such as HIV, hepatitis. Naamunaan akkanaa kuni wanticha dalagu san balaadhaaf saaxiluu danda'a. Akka dhukkuba HIV faa, hepatitis faa dhukkuba turuu jechuudha. Kabiraa iddoon biraa hospitaala. Many potential biological agents exist in hospital environment. Wantoonni lubbuu qaban kuni jajjaboodhaa keessa jira. These are bacterial infection and viral agent. Infectionii baakteeriyaadhaa yookaan immoo ka vaayirasiidhaatiin qabamuu danda'a hospitaala. Kachi jiru kun jajjabaadha. Eenyufaa qabama? Those working in laundry warreen bakka miiccaadhaa keessa dalagan bakka huccuutti dhiqan. Housekeeping warreen mana qulqulleessan laboratory keessa warreen dalagan. Central supply and nursing station. Central supply bakka irraa qoodamu dhiheessa jechuudha. Akkasuma nursing station bakka nursing keessa teessu are highly exposed to biohazard. Baay'ee saaxilamoodha jechuudha. From patient eessarraatti dhufa inni kun? From the patient they handle dhukkubsattoota isaan kun tajaajilanirraa. From specimen they collect naamunaalee isaan kun walii qabanirraa. From the clothes
uffata isaan achi keessaa walitti qaban needle lilmiilee. Pan they handle. Pan jechuun waan itti fincaanan san bobboosan. And from their general day to day activity hojiilee guyyaa guyyaa isaanii irraa saaxilamuu danda'an isaan kun hospitaala keessatti. Inni biraa agriculture qonna keessatti. Occupational exposure to biohazard also occur in agriculture. Qonna keessatti illee mudachuu danda'a. Akkam fa'a? Disease of vertebrate animal dhukkuboonni wantoota bineensota lubbuu lafee dugdaa qabanii kuni transmissible to human and the other animal. Namattis dabruu ni danda'a. Bineensota biraattis dabruu ni danda'a. Dhukkuboota akkasii san zoonoosis jedhaniini. Zoonotic diseasiin kun dhukkuboota bineensota irraa namatti darbu jechuudha. Consist of vaayiraalii qaba. Vaayirasiin darbu. Baakteeriyaa qaba. Rikeeshiyaa qaba. Zoonosis jechuun kan bineensarraa namatti dabru jechuudha. Hunda of keessaa qaba. Hunda qaba. Fungal, protozoa, helmintic disease. Helmintic jechuun raammoodha. Biohazardiin agriculture keessa jiru kana bineensotarraa takka beeyladootarraa namatti dabruu sana. Helmintikiin raammoodha. Horii tiiniyaa yoo furanne tiiniyaa sooliyoomii fi tiiniyaa saajinaataa jedhanii foon booyyee fa'aa nyaachuuf foon loonii nyaachuun kan nama qabu sana. Inni biraa ergonomic hazard. Ergonomic jechuun application of human biological science in conjunction with engineering science in order to achieve optimal mutual adjustment of man and his work. Ergonomic jechuun hariiroo namaa fi naannoo jidduu jirtu. Saayinsii waa'ee namaatii fi saayinsii injiinaringiidha wajjin hariiroo isaan kun qaban santu ergonomic jedhaniin. Dalagaa isaatii fi namticha kan akka wal simuuf akka dalaguuf dalagaa tanaaf akka mijatuuf hariiroo isaan kun waliin qabanitti ergonomics jedhama. Ergonomics is deal with adjustment of man and his work. Namaa fi dalagaasaa. Ergonomics deal with interaction between human and environment. Environmental element. Hariiroo isaan kana jidduu jirtu kana qorata. Namaa fi environmental element akka heat, light, sound, oowwa, ifa, sagalee fi atmospheric contaminant wantoota wanni faaluu danda'an qilleensa. And all tool and equipment meeshaalee hunda pertaining to the workplace bakka dalagaatti itti fayyadamu sanii wajjin hariiroo isaan kun qaban kana qorata. Ergonomics or proper designing of work system. Sirnaan lafa kaayuu hojiidha. Dizaayinii hojii kanaa akka namaaf mijatutti lafa kaayuun ergonomic jedhama. Based on human factor as following advantage. Amma hojii akka namaaf mijatutti dizaayinii isii qopheessuun bu'aalee asii gadii kana qabdi jedha. Bu'aan isiin qabdu there will be more efficient operation. Sirriitti dalaguu danda'an. More efficient operation. Sirnaan sirri dalaguu danda'anii there will be fewer accident. Balaansii ni xiqqaata. Akka namaaf mijatutti tolchuun
bakka dalagaadhaa. There will be reduced training time. Yeroo leenjiidhaatis ni xiqqaata. There will be fewer cost of operation. Dalaguudhaaf baasii hedduus hin gaafatu. There will be more effective use of worker or personal. Isaan kun itti fayyadamuudhaaf namticha dalaguu fi takkaa nama dhuunfaatiifis bu'aa buusa. Goal of ergonomics ranges maali? Galmi ergonomiksiidha. Making work safe to human. Namaaf bakka dalagaadhaa bilisa godhuu fi increasing human efficiency and well-being. Namni kun sirriitti akka dalagaa tana dalaguu fi fayyaansaa akka eeggamtuuf kana godhu gooliinsaa. Maashina akka namaa mijatutti tolchuun. Psychosocial hazards. The term stress means jechi stress jiru cinqii jiru. The strain imposed on worker dhiibbaa hojjettoota irra geessu. Dhiibbaa hojjetaa irra geessu by psychosocial influence associated with works. Sammuudhaa fi hawaasummaa irratti dhiibbaa irra geessu hojjetaa san irratti hojii san irraa kan ka'e. Isiisaniini stressii jedhama. Which may affect health, well-being and productivity. Magaa stressiin kun wanni inni miidhu fayyaa namtichaa miidhuu danda'a. Takka immoo sirriitti akka inni gahee isaan bahan ni godha. Akka oomishtummaan isaa galma hin geenye godha. Stressiin. Reduction of occupational stresses cinqii bakka dalagaa namarra geessu san xiqqeessuun depend not only on helping individual to cope with their problem jedha. Rakkoo isaa san akka inni dandamatee obsee wajjin jiraatu godhuu qofaa miti jedha. But also on improving vocational guidance. Kuni qajeelfama hojii sanii sirreessuudha. Qajeelfama hojii sanii. Arrangement of working hours. Yeroo hojii inni dalagu sa'aatii isaa san tartiiba godhuu. Job design and work method. Akka itti hojii san dalaganii fi haala hojii sanii good management gaarii taate karaa kanaan gad xiqqeessuun danda'ama. Cinqii psychosocialii kana. Implication of unsafe workplace. Dhiibbaa bakki nagaa hin tahin dhiibbaa isiin fiddu. Unsafe workplacein bakki nagaa hin tahin bakki dalagaadhaa do not only cause terrible human tragedies. Nama qofa hiraarsoo qofaa miti. Takkaa cinquu qofaa miti. But also sustainable social and economic impact on society. Hawaasummaa fi dinagdee irrattis dhiibbaa hawaasa irra geessistu qabdi. Bakki dalagaa ta nagaa hin tahin. Social impactiin isiin dhiibbaan hawaasummaadhaa kan isin irra geessitu could be defined as the effect that touch the human side of society. Dhiibbaa namticha tuyxu karaa hawaasa saniitiin. Akka hawaasaatti hawaasa san keessa jiraata. Dhiibbaa isa kana tuyxu social impact jedhaniin. Economic impactiin garuu effect that relate to financial aspect of society. Galii hawaasa sanii. Dinagdee hawaasa sanii. Dhiibbaa sababa hojii sanirraa takkaa wal'aansaaf baasuu danda'anii takkaa immoo dhukkubatti fiddee dhukkuba sanirraa wal'aanamuu jecha baasii garaagaraa baasuu danda'anii baasiisani. All society member miseensi hawaasaa hundi
such as employees, catalogus, family, akkasumas employer catalysis, economy, and the resource will be affected somehow by occurrence of accident in unsafe workplace. Hanga tokko miidhamuu danda'a. Wantichi warri dalagsiisus, ka dalaguufis, miseensi maatii saniitis, diinagdeenis, qabeenyinis miidhamuu danda'a. Due to unsafe workplace irraan. Financial implicationini dhiibbaan diinagdee irra dhuftu sababa unsafe workplace'itiin economic impact of workplace accident on affected individual in the family are namticha nama dhuunfaa kan miidhame fi maatii sanirra dhiibbaan diinagdee kan dhufuu dandeessu tokkoffaa decrease income hangi galii isaanii xiqqaachuu, decrease standard of living haalli jireenya isaanii gad bu'uu, education and schooling expenses affected baasiin barnootaa baasanii fi barnoonni isaanii illee duraa miidhamuu, increase in debts liqiin irratti dabaluu, difficulty to pay bills biilii illee kafaluu. Biil jechuun bishaanii fi ifaadha. Warreen kanaan biil jedhanii kanallee kafaluu dadhabu. From business standpoint amma qabeenya daldalarraa kaanee bakka ka'umsaarra bakka ka'umsaa biizinasii kana goonee yoo kaane workplace accident affects profitability of business. Qabeenya harkanne godhu. Balaan bakka dalagaa sanitti namarra dhufte piroofiitii biizinasii sanillee gad xiqqeessa. Piroofiitii jechuun galii jechuudha. Bu'aa sana. Economic impact of unsafe workplace could have direct and indirect cost. Dhiibbaan diinagdee irra geessu sababa bakki dalagaa sun unsafe taateef kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis gatii namarra geessistu jira. Direct costiin as those costs covered by worker compensation insurance. Amma kun kallattiidhaan namticharra dhufu. Fakkeenyaaf compensation insuraansii fa'a. Insuraansii namticha saniif kafaluudhaa jecha biizinasii sanirra abbaa biizinasii sanirra dhiibbaan dhufa. They may include medical cost gatii dawaadhaa. Premium for work beenyaa. Compensation insurance. Compensation insurance jechuun insuraansii kan walii wajjiniiti. Liability and property loss. Qabeenya dhabuu. Humna dalagaatii fi qabeenyas dhabuu dhufa kallattiidhaan. Indirectiin ammoo those costs attributed to loss of productivity of injured worker. Wilii namtichi sun faayidaa ala ta'udha. Indirectiin. Indirect costiin productivity dhabuu namtichi miidhame sana. Namtichi sun wilii bu'aa dhabuu isaati. Directiin ammoo tabaatu sana keesha kafaltii sana. Bara lamaan kanaan dabaa. Economic impact of site accident are as follow. Dhiibbaa diinagdeedhaa balaa bakka sanirra geessirraa ka'e. Site accident irra. Maalturra dhufa balaa kanarraa damage to property and equipment. Qabeenyi bakka san jiru miidhamuu. Meeshaan jechuudha. Payment for settlement of injury or disclaim. Kafaltii namticha saniif kafalama. Namticha miidhame saniif yookaan namticha du'e saniif. Loss of function and operation income. Dalagaa dhabuu namni bakka san dhaquu dida.
loss of function and operation income, galii ni dhabamti. Degradation of efficiency of operation. Warroota wilichi keessa jiranis efficiency isaanii gad bu'aa deema. Increased insurance cost. Kafaltiin inshuraansiidhaan ni dabala. Loss of productivity. Bu'aan ni xiqqaata. Medical payment. Kafaltii wal'aansaaf kafalamu. Social implication of unsafe workplace. Dhiibbaa hawaasummaati tun amma. Dhiibbaa hawaasummaa bakka nagaan ta'e hin ta'in dalagaa warreen dalagu irratti geessiftu. Unsafe workplace have social impact worker. Nama dalagu irratti dhiibbaa geessifti. Faamilii irratti, employeraa fi community akka waliigalaatti. Wantichi dalagu maatii nama dalaguu san deebisee ka dalaysiisuu irrattis fi hawaasa san irrattis. Serious workplace accident has potential to induce crisis within organization. Dandeettii dhaabbata san keessatti rakkoo girgirii kaasuu danda'a. Workplace accidentiin hamaan dandeettii dhaabbata san keessatti rakkoo biraa kaasuudhaa qaba. Employer goes through state of shock. Bakka namni rifateeti loss and regret gaddaan guutama. Kun keessaa yaa in some instance guilty. Kun yakkamaa ta'a. During this period yeroo tana psychological stressiidhaa fi tensioniin dabalaa dhufa. Cinqiin sammuudhaatii fi akkasumas hiraar dabalaa dhufeeti. The organization will become consumed with accusation and blame. Kissii irra ka'a. Ni kassasama. And ni arrabsama waliin. That the energy may be diverted away from task at hand. Wanni inni harkaa qabu suni harkaa jijjiirame jechuu duraan ka oomishaaf ramadame sun baay'anni sun anniisaan isaanii suni jijjiirama. Taaskii irraa gara harkaatti. Social impactiin dhufuu danda'u eenyufaa rakkooleen dhiibbaan hawaasummaadhaa unsafe workplaceidha dhufuu danda'u on affected worker namticha miidhame sanirra loss or injury of family provider nama miseensa maatii dhabuufaa dhufuu danda'a. Family depression maatiin cinqamuu dandeessi. Loss of social welfare wilee hawaasa keessatti ga'eesaa gad xiqqaatti. Loss of worker to the community hawaasa san keessaa bahuu danda'a. Loss of quality of life for individual worker and the family dandeettii wilii dalagee maatii isaa tan akka namaatti jiraachisuudha sanni dhaba. Social impact on company include dhiibbaan hawaasummaadhaa kaampaanii sanirratti dhiibbaan hawaasummaa fiduu dandeessu. Depression of employee and the work fellow. Namoonni keessa dalagan cinqiin guutamu fi namoonni hojii san hordofan. Loss of public confidence wilee hawaasni amantiirraa kaasaa amantii dhabaa. Loss of company image ni baddi wilii maqaan kaampaanii sanii suuraan isaatis ni baddi. Loss of customer satisfaction maamilli wilii gammachuu takka illee irraa hin qabu. Degradation of morale maamileen isaanii gad bu'aa deemti booda osoo deemuu bada jechuun inni nu.